akka dhiiraatti hin hojjettu naan jette. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyya kutaa 1 hanga 12tti gargaarsa maatii kootiin ergan baradhee booda yuunivarsiitii seenellee na barsiisanii eebbifameen hojii qabadheen carraa digirii lammaffaa argadheen yeroo ammaa kanammoo barnoota digirii waggaa 3ffaa barachuu jalqabeen waggaa 3 fixeera. Yoo Rabbi jedhes waggaa 2 booddee eebbifameen gara biyya kootti deebi'aa. Jaalala barnootaa kan natti ture abbaa kiyyaa. Ilma dhiiraas kan qabu ana qofaadha. Ilma dhiiraa ana qofaa qabaatus dubartoota 4 haadha koorraa godhate garuu akka ijoollee dhiiraatti barsiisee eebbisiisee ulfina kanaaf abbaa ga'ee qabna. Ofii hojiidhaan qotee bulaadha. Bara mootummaa Dargii biyya isaaf lolee moo'amee gara biyyaatti kan deebi'edha. Ta'us garuu maatii kiyya miidhuun qabu jedhee magaala mootummaan Dargii akka jiraatuuf eeyyamee fi dhiisee baadiyyaatti galee lafa haadhaaf abbaasaa qotuun nuyi ijoollee isaatiin akka warqee nu kunuunsee nu guddisee. Abbaan koo barnootatti qofa akka cimnu miti kan inni barbaadu. Waa hunda kallattii hundaan akka cimnu akka nama jabaa taanu egeree keenyatti qormaata nutti dhufe hunda akka dandamannuuf sibiila taanee akka guddannu abbaa nu taasisedha. Ani mana keessa ilma dhiiraa ta'us obboloota dubartootaa 4 qabaadhus haa ta'uutii garuu mana nan qulqulleessa, ittoo nan danfisa, qoraan nan falaxa, nan qota, nan meesa, nan arama, horii nan eega, adamoodhaaf bosona nan seena fi kanneen kana fakkaatan hojii dhiiraas hojii dhalaas otoo hin jedhiin hojjedheen guddadhee. Ana qofaa miti. Obboloonni koo dubartoonni hojii dubartoonni mana keessatti hojjetaniin ala gadi bahanii akka dhiiraatti horii ni eegu, farda ni leenjisu, lafas ni qotu. Al takka takka dirree waraanaa seenanii deebi'uun barbaachisummaa isaa kan hin hubadhu abbaa koo irratti. Sirna kan jedhame irratti nu hin dhiisu. Nu gorsee wanta inni nuun jedhe jaallannee akka hojjennuuf abbaa itti gaafatamummaa nutti kennudha. Kanan yaadadhu barnoota kutaa 7ffaa yeroon baradhu barataa cimaa ta'uuf maaltu barbaachisaa jedhee anaan gaafata. Yeroo kanaanis halkaniif guyyaa walitti qabanii dubbisuudha jedheen deebisaafi. Kanaan innis yeroo kanarraatii kaasee ana ilma isaa hangafa quxisoota koo obboloota koo 4 guyyaa bakka hojii deemnuttis halkan yeroo mana galluttis barruun keenyi akka nu harkaatii addan baane barbaada. Hangafa sirreessinaan hangafti warra kaanni sirreessa jedhama mitire. Abbaan koo qotee bulaa ta'ee akka anaan hirribni fudhatee hin banneef ifaa boba'aatiin boba'u naaf qabsiisee taa'ee na waliin bulaa. Gaafa hirribni xiqqomaaf na rakkisu ulee farkaa qabu halangaadhaan shat godhee wareersee na kaasaa. Yeroo sanaaf dhiphina natti fakkaatullee baatii booddee bareen abbaa kiyyaan rafi dhiisi anan rafu nan dubbisa jedheen ofii kiyya of danda'een dubbisuu eegalee. Obboloota kiyya dubartootaallee akkanuma dirqisiiseen ani baruma sana barnoota irratti jijjiirama addaa yeroon fidu kutaa 8 kaasee immoo daree keessaa sadarkaa 1ffaan akka mana barumsaatti sadarkaa qabadheen dhumarratti barnoota kutaa 10ffaa qabxii 4 fiduudhaan qormaata maatirikii kutaa 12 immoo akka godina keenyaatti qabxii gaarii galmeessiseen bara sana badhaasa kan ture barattoota yuunivarsiitiif kan kennamu gaabii uffata qorraa badhaafameen yuunivarsiitii seenee. Obboloonni koo dubartootaallee barnoota isaaniitti qaxaleedha. Kana hunda kan godhe gatii kan kanfale jiraachuu koo har'aatiif sababa kan ta'e immoo gootni ana otoo hin taane abbaa kiyyadha. Kanaan yuunivarsiitii seenees dandeettiin kiyya shiraafiyyuu gadi hin buune. Baradheen hangan waggaa 3 xumurutti qabxii 3.9 gadi galmeessiseen beeku. Seemisteera walakkaatii ol qabxii 4 barnoota koon xumure. Yuunivarsiitii man baradhe keessatti carraan barsiisummaa
yeroos manaaf kennamee baatii lamallee otoon hojjetiin immoo carraan digrii lammaffaa yuunivarsiitii biraa deemeen akkan baradhuudhaaf naaf kennamee barachuun eegalee. Barnoonni digrii lammaffaatiif waggaa 2 kan kennamu, ani garuu waggaa tokkoof baatii 4 keessatti barattoota waggaa tokko na dursanii barumsa eegalanii waliin qorannoo kiyya xumureen nan eebbifame. Ammas barnoota digrii lammaffaa qabxii guutuu 4 tuqaa duwwaatiin hin xumure. Qorannoo kiyyaanis qabxii excellent jedhuun argadhe. Qorannoon barnoota digrii lammaffaa kiyya irratti hojjedhes qorannoowwan akka addunyaatti fudhatama qabani ta'ee galmee qorannoo Spring jedhamu irratti fudhatama naaf argatee akka addunyaatti dubbifamaa jira. Kanaan baradheen ergan xumuree booda gara yuunivarsiitii na barsiiseetti deebi'e. Yeroo sanatti mindaan barsiisaan yuunivarsiitii tokko argatu qarshii 2,300tu harkarra gahaa ture. Seemisteera tokkollee yuunivarsiitii keessa otoo hin barsiisiin dhaabbanni inshuraansii beekamaa ta'e biyya keenyaa tokko mindaa gaariidhaan muuxannoo waggaa 4 ol nama qabuuf jedhanii beeksisa wayii baasanii. Ani immoo barsiisummaadhaan malee muuxannoo hin qabu. Sanuu hin barsiisne. Waggaa dheeraadhaaf barnootumarran ture. Tarii qabxii kiyya yoo arganii na galchaniif jedheen mindaa sana jaalladheen nan dorgome. Inshuraansiin dhaabbata dhuunfaadha waan ta'eef nama barbaade akka barbaadetti galchuu danda'a. Kanaan bu'aa barnoota koo galcheefiin torbee 2 booddee naaf bilbilanii afgaaffii yookiin immoo intarviiyuu akka gootu barbaanna naan jedhanii. Anis tole jedheen deeme. Afgaaffii isaanis sirriitti deebiseen muuxannoo qabda jennee otoo hin taane cimina barnoota irratti argisiisteen hojii kana sirriitti ni hojjetta jennee waan amanneef si qacarreerraa naan jedhanii. Kanaan mindaa yuunivarsiitii irraan argadhu mindaa dachaa 3 ta'uun qacarameen hojjechuun eegalee. Kanfaltiin barnoota digrii 1ffaa fi digrii 2ffaa kan yuunivarsiitii nan itti baradhees jala jalaan kanfalachuun eegalee. Kanaan otoo hin jiruuti mooraan ani kireeffadhee jiraadhu keessatti mucaa isaanii kutaa 11ffaa barattu waliin walitti dhiyaachuu kan hin eegalee. Maatiin haatii fi abbaan Oromoodha. Haa ta'uutii garuu intalli isaanii afaan Oromiffaa aabaa caadaayyuu hin beektu. Intala isaanii taatus haadha waliin akka dammaa wal jaallatanis waan isaa hin beeku waliif hin galanii. Haatii fi intalli akka haadha manaaf abbaa manaa wal legallegaa oolu. Abbaan dubbii isaanii dhiisee ol darbee rafaa. Galgala gadi bahanii naguma haasa'uu jalqabanii booddee irratti garuu yeroo walitti dubbatan haati baay'ee yerootti dheekkamtu, intalli ajajamuu fi yeroo didduu nan dhagahaa. Ana qofa otoo hin taane kireeffattoonni hundi keenyiyyuu dubbii isaanii baay'ee nuffinaa. Kanaan yeroo tokko mucaa kana waameen haadha kee waliin maaliif walirratti buutuu yeroon jedheen gaafadhu. Haati kiyya fedhii kiyya naan guuttuu, maallaqa abbaan kiyya naaf kennu hunda naaf hin kennitu. Kanan godha kanan bitadha yeroon jedhu tole naan hin jedhu. Kanaaf yeroo hundaa waliin gallu. Haa ta'uutii immoo anumaaf jettee waan na ta'eef baay'ee immoo ishee jaalladhaa jettee naaf deebiste. Kanaanis haadha keedha waan na ta'eef deebii hin deebisiifiini yoo baay'ate mana kana keessa waggaa 2 malee hin turtu. Sanaan barnoota kee barachuu waan deemtuuf obsii jedheen itti hime. Yeroo kana mucayyoon kun otuma qabxiin kutaa 12ffaa naaf dhufeeyyuu haati kiyya gara yuunivarsiitiitti nan ergitu. Dirqiidhaan asitti akkan baradhu na gootii jettee naaf deebiste. Anis yoon mana kana jiraadhe haadha keetti siifin himaa, yoon jiraachuu baadhe immoo bakka hin jiru dhufeen faayidaa barnootaa ittiin siif haasa'aa, bakka si ga'ee deemtee barachuu qabdaa jedheen deebiseefi. Kanaan isheenis otoo naaf danda'ame mana kanaa baheen heerumeen ijoollee godhachaa barnoota koon baradhee natti tolaa. Hiriyoonni koo gamna ta'an gariin heerumaniiru, gariin immoo biyya hambaa deemaniiru jettee naaf deebiste. Nan heeruma yeroo jettu haa dubartii kana harka kootti galfachuu nan danda'a jechuudha jedheen yerooma sana yaaduun eegalee. Guyyaa sanarraatii kaaseen haadha ishee eeyyamsiiseen mucaa kana gadi baaseen shayii affeeruun eegalee. Walitti siqnee hariiroo jalqabnee baatii 2 booddee ati anaaf nama gaariidha jecha dubbattu irratti illee of naaf eegdaa, nama barartedhasii barnoota nan dhorkitu, mana keenyaa baheetii cidha maal jedhee sin rakkisu
na fuudhiitii waliin jiraannaa jettee na gaafatti. Mindaan kiyya bara sanatti mindaa gaarii ta'us haa ta'uutii garuu otuman waggaa tokko qusadheellee cidha gaarii naaf gaggeessuu hin danda'u. Kana jettee jennaan bara kana kan akkanaa ni argamaa hiree jedheen yaadeen amansiiseen barnoota isheellee kanaa olitti cimtee akkan ishee barsiisuu danda'u ittimeen ofitti fudheen mana jijjiirrannee waliin jiraachuu eegallee. Haati ishee naannoo torbee lamaa ni maraatte jedhamuu ni danda'a. Abbaan ishee dubartiin waggaa 13 dabarraan kan warraa mitii kan dhiiraatii dhiisi mataan dhukkubsatiin jedhee haadha isheeyyuu tasgabbeesse. Akkuma saattuu baatii muraasa booda jaarsa erginee araarri ta'ee maatiinis gaa'ela keenya nuuf beekanii nuuf fudhatanii waliin jiraachuu eegallee. Anis jalqaba gaa'ela keenyaatti barnoota isheetti cimtuu akka taatu gochuun qaba jedheen abbaan kiyya anarratti kan hojjete ishee irratti hojjechuun eegalee. Dur barnoota barattuma giddu galeessaa kan turte halkan taa'ee bulcheen abbaan kiyya baatii tokko kan ana waliin rakkate ani immoo baatii 6 waliin rakkadheen dhumarratti fedhii isheedhaan teessee dubbisaa buluu yeroo jalqabdu gaditti hin dhiise. Umrii ishee keessatti sadarkaa argattee kan hin beekne kutaa 12 galtee seemisteera tokkoffaa irratti sadaffaa seemisteera lammaffaa irratti immoo tokkoffaa ba'uun barattuu badhaafamtu taatee qabxii yuunivarsiitii akka dubartootaattis sadaffaa fiduun mana barumsaa ishee irraa dabarte. Kanaan yuunivarsiitii Jimmaa ishee gahee barachuu eegalte. Yeroo isheen gara yuunivarsiitii deemtu tarii egaa nama yeroo walirraa fagaatan garaagarummaan uumamuu waan danda'uuf durseen daa'ima garaatti akka godhattuun taasise. Isheenis gammachuu qabdi. Otuu barattu immoo xiqqoo chaalenjii waan ishee godhuuf naannoma yuunivarsiitiitti mana kireesseefiin yeroo isheen deessu immoo mucaa fira taate baadiyyaadhaa barbaadeen ishee bira kaa'e. Daandiin gara Jimmaa mijataa ta'uu baatus torbee lamaan yeroo koo eeggadheen ishee bira deema. Bifa kanaan anis hojii tokkorraa hojii biraatti otoon jedhu mindaa gaariis argachuun jalqabe. Turtii waggaa 4 keessattis yoo xiqqaate mana hojii bakka 12 olii jijjiireera. Mindaa kiyya irratti qarshii 200 dabalataan argadhee jennaan baatii 2-3 hojjedheen nan gadhiisa. Maaliif amma haati manaan ana bira waan hin jirreef manas bakkan barbaadu kireeffadheen Finfinnee keessa garan barbaadetti naanna'een hojjechuu nan danda'a. Kanaan waggaa 3 hamma barattutti haati manaan kiyya daa'ima 2 nuuf godhattee gara mana isheetti deebite. Haadhummaa qofaan otoo hin taane qabxii gaarii galmeessisuun yuunivarsiitii Jimmaarraa eebbifamte. Hagam mindaan kiyya mindaa gaarii ta'u haa ta'uutii garuu konkolaataa bituuf lafa bituuf mana ijaaruuf kan na dandeessisu miti. Jireenyi anis ergan Finfinnee dhufee jiraachuu bare xiqqoo qananii'ummaa qaba. Waan ta'uttis waan hin taanettis maallaqan baasaa. Erga isheen gara kiyyaatti dhufte immoo bakka hojii kiyyaatti illee dhiyoo kan ta'e mana bareedaa kireeffadheen waliin jiraachuu eegalle. Amma bakka gaariirra sadarkaa gaariirra hojjechaa waanan jiruuf isheedhaan illee waajjiran kana dura hojjechaa turu keessatti qacarsiiseen akka hojjettu taasise. Hojjechuu eegalte. Hagam mana keessaa hojjettuu qabaannus haa ta'uutii garuu ijoolleen waan jiraniif mana keessa hojjettuutti hojiin ni baay'ata. Hunduma isaa immoo hojjechuu hin dandeessu. Kanaaf anis yeroo boqonnaa koo harka caalu manatti deebi'uun buddeena nan tolcha, ittoo nan danfisa, mana nan qixeessa. Keessumaa sa'aatii irbaataa irratti hojjettuudhaan daa'ima qabi jedheen hojii mana keessaa gadi jedheen hunduma isaa nan hojjedha. Amma immoo dabaree haati manaan gadi ba'uu jalqabdeetti mitiiree gara jalqabaarra dubartii akkamiitu abbaa manaa akka kee qabaa barnoota kootti akkan cimu na taasistee hojii gaariillee akkan argadhu na taasistee jettee na jajji na galateeffatti ture. Ani garuu waanuman ganama maatii koo biratti bare abbaan koo haadha koo hojii gargaaruu sanuman fidadhee dhufe malee waan haaraa ofiif waan hin godhe hin qabu. Kun kan si gammachiisu yoo ta'e jedheen akka tasaa hojiin ishee baay'ee biizii waan ishee godhuuf mana keessa hangan danda'e nan ishee boqochiisa. Isheenis hagas mara of jaallattee hojii mana keessaatti of buusuun barbaaddu. Kanaan otoo jiraannu al takka hojiin kuni
carraas ta'a mitiire dhaabbanni biyya alaa tokko dhaabbata isheen keessa hojjettu guutummaa guutuutti ni bitata. Sheerii hundumaa harka isaatti galfatee hojii sanallee fooyyessuun hojjettoota hedduu manaajara dabalatee erga ari'ee booda hojjettoota sadarkaa gadi irra jiran haa ta'uutii garuu bakka jiranitti cimina addaa argisiisan gara sadarkaa olaanaatti guddisuun haadha manaa kiyya hojiitti qacaramtee waggaa 4 booddee yoo xiqqaate bakki sun muuxannoo waggaa 20 olii bakka gaafatu qaamni alaa dhaabbata kana bite kuni walitti qabaa manaajaraa godhee haadha manaa kiyya muudee yeroon ani barsiisummaarraa gara hojii inshuraansiin deemu mindaan koo dachaa 3 ol dabalee kan haadha manaa kiyyaa immoo meeqa yoo dabale gaariidha dachaa 9 dabalee naannoo mindaa 13,000 argatti ture. Erga bakka kana qabatte immoo naannoo mindaa 120 olii harka isheerra ga'uu jalqabee. Yeroo isheen sadarkaa kanarra geessu ani baatiidhaan qarshii 42,000 argadha. Konkolaataa naaf ajajame nan qaba. Konkolaachisaallee nan qaba. Dabalataan wantoonni garaagaraas ni jiru. Kan haadha manaa koo immoo kanaan olii. Konkolaataa waajjirarra darbee kan dhuunfaa isheef maqaa isheedhaan jabaattee akka hojjettuuf bitanii kennaniifi kanaan gammannee maatiin ishees gammadanii jireenyi itti fufee amma gaa isheen konkolaataa qabdi ani immoo konkolaataa hin qabu jechuun kan waajjiraatiin hin socho'a maallaqa ta'e baatiidhaan qusadheen bitachuutuun barbaadee waajjirrin keessaa hojjedhu hin naaf bitamu haa ta'uutii garuu jijjiirama maallaqa xiqqoo mindaa kiyya irratti yoon argadhe dafeen jijjiiramuu waan hin fedhuuf kana gochuun barbaadu. Kanaan garuu haati manaan kiyya yeroo konkolaataa qabatte irraatii kaasee haalli ishee natti jijjiiramuu jalqabee suutas jijjiiramni ishee guddachaa dhufee jijjiiramuu qofa otoo hin taane arraba isheetiinis jechoota darban tokko dubbachuu eegaltee. Ani hojii xumureera taanaan boqonnaan koo mana keessa hojiiwwan garaagaraa hojjechuudha mitiire. Isheen garuu yeroo boqonnaa ishee hiriyoota ishee waliin kaaffee reestooraantii garaagaraarra naanna'aa dabarsiti. Oduun isheen dubbattus haga kanaatti natti hin tolu. Darbitees na dhokattee dhuguu bakkeewwan hin malle garaagaraas ooluu eegaltee. Kanaan kanumayyuu danda'een otoo hin jiruu guyyaa tokko siin dhiira moo dhalaan siin jedhaa dhiirri sa'aatii 11tti galee ittoo danfisu maal saatu dhiira jedhamaa akka kiyya machuuftee quuftee hin galtu taanaan maallaqni kees maal siif fayyadaa jettee nattaasoftee. Anis waan ati goote kana gochuu nan danda'aa garuu immoo ijoolleen koo bor maal narraa baratu waan ani har'a godhu bor immoo isaan taasisuu dhiisii sittaafuu jedheen isheetti hime. Kanaan isheenis ijoollee koof yaadda'iin yoo hojjettu hin dadhabde warra kootti galcheen haati koo naa guddisuu ani garuu umriin kun umrii natti tolaa jirudha waan na ta'eef akkan barbaadetti fataa jedheen jiraachuun barbaadinaan jettee wanta ta'aa jirutti baay'ee gadduun jalqabee baay'een haaraa. Abbaa gaarii haadha gaariitu seeraan na guddisee. Qalbiin kiyya tuqamuu yeroo jalqabu waajjiraan hojjedhu irraatii akka isaan barbaadanitti illee hojjechuun dadhabee. Nyaanni illee naa nyaatamuu didee dhukkubsataa ta'uun jalqabee. Ijoolleen koo lamaan jaalala isheen beekanii barii 12tti kaatii galgala sa'aatii 4 booddee gara manaatti galtii. Hojii ishee garuu sirriitti nan beekaa. Haala kana keessatti dabalataan waggaa 5 waliin hin jiraadhe. Turtii waggaa 5 booddee garuu haati manaan kiyya afaanii baafattee akka dhiiraattis abbaa manaa taatee na tajaajilaan jirtu sirriidha kaleessa cimaa turtee har'a garuu dadhabaan akka kee lafa kanarra hin jiru na hiikii sirraa adda ba'uun barbaadaa jettee na gaafattee. Anis lakkii dhiisii wanti hundi bor akka har'aan ta'uu jedheen ishee gorsuuf yaalee. Haadha isheettis deemtee ani nama kanan barbaadu naaf hin ta'u nan gammachiisu maal wantoota hedduu haasoftee. Haatis abbaanis lakkii dhiisii jedhanii gorsanii dadhabanii dhumarratti ejjennoo isheetti waan jabaatteef tole kaa walitti deebi'uutu rakkoodha malee walii guutuu ulfaateeree jedheen anaaf ishee seeraan walirraa adda baanee. Ijoollee ishees maatii ishee bira taa'anii hangam bira
jirutti gargaaruun jalqabe. Isheerraa adda baheen ijoollee koorraa fagaachuun qabu jedheen mana kireeffamu kan maatii ishee keessa waggaa 2 jiraadhe. Turtii waggaa 2 booddee garuu biyyuma kana keessayyuu jiraachuun na jibbisiisee namnis maal taate jedhee namummaa koo ammaa irratti komii yeroo natti baay'isu isheenis jaalallee qabatte immoo mana fiduun ittuu dhukkuba gara biraa natti ta'uu yeroo eegaltu ijoollee koo waliin illee ta'uun waan natti ulfaateef carraa barnootaa digirii 3ffaa yaalee haala ulfaataa fi baay'ee na dhukkubu keessa ta'een baatii 4 keessatti naaf milkaa'ee danda'een deemeen hin baradhu otoon jedhu boo'een abbaa kiyyatti wanta narra jiru ittimeen barachuun illee akkanatti ulfaatu yeroo naasofsiisu akkana naan jedhee elaa ilma koo ilmi dhiiraa yeroo hundumaa dirree waraanaa keessa jira. Karaa kam dhufee rasaasni akkas rukutu hin beekamu. Hanga lubbuunsaa dirree waraanaa keessa jirutti harkisaa baruuda itti naqee dhukaasuu danda'a taanaan diina isaatti dhukaasuu hin dhiisu. Diinni kee jireenya faallaa sitti ta'aa jiru waan na ta'eef harka miilla sammuu gaarii waan na qabduuf abdiin kutiin ejjennoo kee gara fuulduraatti godhiitii deemi. Gara fuulduraattuu qorumsi kanaa olii si mudachuu danda'a. Jabaadhu naan jedhee na gorse. Jecha amma kana miti abbaa koo biraa jecha tokko yeroon argadhu anaaf akka qoricha sammuuti. Otoo na dhukkubuu gara biyya hambaan deeme. Meeshaawwan anaaf ishee bitannes otoo addan qooddatiin manuma warra isheetti dhiiseen imala koo taasise. Waggaa 2 seeraan xiyyeeffadheen barnootatti biizii yeroon of godhu kaleessa nan dagadhe. Ijoollee kiyyaaf malee waa'ee ishee qalbii koo keessaan balleesse. Hojiis otuman barbaaddadhu gita hojii barnoota kootiin akkuma biyyan deemettu mindaa gaarii maallaqa ta'een qacarameen hojjechuun eegalee. Otoon baradhu baatii 4 biyya kana hojjedheen magaalaa Daamaatii mana gaariin bitadhe. Ijoollee kiyyas mana barumsaa gaariin galfadhe. Har'a barnoota koo waliin hojii ajaa'ibaa hojjechaa akka biyya faranjiiti jireenya qananii jiraachaan jira. Kun hunduu garuu waggoota muraasa keessatti akkanatti saffisaan seenaan kiyya ni jijjiirama jedhee yaadeen hin beeku. Kaboriin moo Rabbi beekaa. Kanarraan naga'e isuma waan na ta'eef cimina koo dadhabbinan kaleessa hirriba malee bulaa ture hanga har'aatti Rabbiin dagannee kufe jedheen bakka hin dadhabetti isumatu na kaasaa jira. Isa boriis isumatu beekaa. Har'a garuu haati manaan kiyya faallaa jireenyaa kaleessaarra jirti. Yeroo eeggata malee aangoo fi harmi hinuma bu'aa jedhanii mammaaku mitire. Dhaabbanni kaleessa waliin hojjechaa turte maallaqa odiit godhamee badeen jalqabarratti ishee shakuun yeroo ammaa kana mana adabaa galtee hojiirraas lakkifamteetti. Kanaan booddee ittiin deebi'aa fotoon taane olis kan nama baasu gadis kan nama deebisu rabbuma waan na ta'eef gaafa hiikamte maal akka jettu eegaan jira. Rabban mallee bakka jirtutti nagaashee haa godhu. Argachuuf dhabuun caaluuf caalamuun jireenya keessatti kunoo akkana nama gooti. Dhabiinsi bareedaadha. Nagaan kabajaan si jiraachisaa. Gaafa argatanii garuu itti jiraachuun baay'ee ulfaata. Maatiin sirnaan itti gaafatamummaa barsiisee nun guddisne yoo ta'e maallaqa jireenya keenyarraa hafaa argannu mana dhugaatiitti dibata qaaliiti kana dibatti kana uffatti kana nyaatti kana oofti jedhamuuf itti dabarsinaa. Waan hin taaneef sammuun keenyi dabarfamee kennamurraa Rabbi guddaan namaa oolchu. Ana obboleessa keessan magaalaa Jarman magaalaa Aachen jedhamtu keessaa ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Yuyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaa ajaa'ibaa baay'ee nama barsiisu tokko isiniif dubbiseen hin kaa'u. Akka nuti irraa barannuutiif hiyyeessa sooressa nama guddaa nama xiqqoo kan barate kan hin baranne otoo hin jedhiin seenaa nu barsiisu nuuf erganii qophii keenya irratti hirmaachaa jiru. Hunduma keessan ulfaadhaa galatoomaa kabajamaa isin jechuun barbaada. Egaan kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya qophiin sa'aatii kanaaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Yaada keessan komentii jalatti barreessuun dagatina. Laayik gochuun keessan immoo hagam akka inni na fayyadu isinitti himuu hin danda'u. Namoonni hedduun seenaa kana akka dhaggeeffatan isaan gargaara. Seenaa keessan ergachuu barbaaddan karaa telegiraamii @xalayaa yookiin immoo karaa bilbilaa duwwaa 937 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Sagaleedhaanis barreeffamaanis seenaan keessan yoo ergame qophii keenyaaf ni madaala taanaan gaaffii tokko
tokko malee yeroo toon fudhatiin qilleensarra ni oola. Kanneen seenaa keessan argattanii isiniif hin dubbisamne immoo na obsaa jechaa qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani Gammachiis Tashoomeeti. Seenaa gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.